Dhiittan mootummaa wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf mormiin gabaa lagannaa wixata dhufu kana guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf akka jiru gabaafamee jira. Ajjechaa fi hidhaan daangaa dabree fi hidhamtoonni manneen hidhaa sirnichaa keessatti murtii haqaa dhabuun dararamaa jiran akka gallakkifamaniif mormiin kun gaggeeffamuuf akka jiru odeessi kallattiilee adda addaa nu dhaqqabaa jiru ifa godhaa jira. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hacuuccaa fi dhiittaa mirga dhala namaa Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti sirna wayyaaneen gaggeeffamaa jiru hammaataa dhufe akka dhaabbatuuf mormiin gabaa lagannaa wixata dhufu kanarraa kaasee guutuu Oromiyaa keessatti guyyoota sadiif adeemsifamuuf akka jiru odeessi kallattiilee garaagararraa nu gahu ifa godha. Ajjechaa hidhaa saamichii fi shirri humnaan uummata Oromoo qeef qabeenya isaanirraa buqqisuu gaggeeffamaa jiru kan isaan dallansiise qeeroon Oromiyaa ammas bifa haaraan mormii gaggeessuuf qophii xumuratuu isaa maddeen gabaasan. Mormii cimaan sirna wayyaanee hundeerraasaa kan jiru qeeroon Oromiyaa mootummaan abbaa irree wayyaanee adeemsa isaa shiraan guutame ammas daran hammeessaa waan jiruuf boqonnaa malee mormuun dura dhaabbatuuf murteessuu isaa hubachiisee jira. Ilmaan Oromoo kumaantamaan lakkaaman biyya abbaa isaan irratti hidhamanii murtii haqaa dhabuun dararamaa jiran hooggantoonni dhaabota siyaasaa Oromoo mirgaa fi eenyummaa saba Oromoof osoo falman hidhamanii mana hidhaa keessattis murtii haqaa dhabuudhaan dararamaa jiran akka gallakkifamaniif mormiin kun gaggeeffamuu isaa maddeen gabaasaa jiru. Keessattuu hooggantoota olaanoo Koongireesii Federaalistii Oromoo fi itti aanaa dura taa'aa paartichaa kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa irratti gochaan raawwatamaa jiru tuffii fi diinummaa uummata Oromoof wayyaaneen qabu ifatti kan mirkaneesse. Akkasuma waahiloota isaa irratti kanneen akka obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Addisuu Bullaallaa fi obbo Olbaanaa Leellisaa irratti damni karaa mana murtiitiin hojjetamaa jiru ummata Oromoo bal'aa akka malee gaddisiisuun hariiroo ummatichaa fi sirna wayyaanee daran kan addaan fageesse ture. Mootummaan faashistii wayyaanee yakka ulfaataa ummata Oromoo irratti raawwataa jiru hammeessuun ammas badii isaa itti fufuu kan eeran maddeen kun ammoo mormii ummataa isa hamaa dhalchuu danda'a jedhamee jira. Mormiin gabaa lagannaa kun gurraandhala 12 bara 2018 wixata dhufaa jiru kanarraa eegalee guyyoota sadiif magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamuuf jira. Godina Iluu Abbaa Boora Aanaa Buree magaalaa Sibbootti konkolaataan meeshaa waraanaa fe'atee imalaa ture sochii qeeroo fi poolisii Oromiyaa jala galuun waajjira poolisii magaalattiitti geeffame. Qeeroon daandii konkolaataa cufuun sakatta'aa erga gaggeessan booda to'annoo kana akka godhan gabaafamee jira. Faa'iizaa Iliyaas. Guyyaa kaleessaa jechuunis naannoo sa'aatii 12 konkolaataan Koobiraan tokko meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee fi rasaasaa fe'atee naannoo Gambeellaa irraa osoo imalaa jiru sochii qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamuun dhaga'ame. Konkolaataan lakkoofsi gabatee isaa AA 49572 abbaan qabeenyummaa isaa nama dhuunfaa ta'e kun yeroo inni gara magaalaa Sibbootti seenaa turetti sabboontonni qeerroo Iluu fi poolisoonni Oromiyaa qorannoo gaggeessaniin kotorbaandistoota kanneen qaama seeraatiif akka dhiyeessan Oromiyaa miidiyaa neetworkiif himan. Akka namni achirraa dubbifne yaadanuuf kennetti humnoonni hora bittinneessaa Oromiyaa fi qeerroon sakatta'insa gaggeessan kanaan konkolaataa daldala seeraan alaatiin naannoo Gambeellaa irraa imalaa ture kana keessatti meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee fi rasaasaa garmalee fe'atee akka imalaa ture oduun gama sirraan dhaqqabde ifa goote. Kanniisa naannoo isaatii 12 irrattidha. Konkolaataan Gambeellaa irraa lakkoofsi ta'ee akkuma lakkoofsan kana kan wanti nuti ibsanii baasii deemaa jiru booratti qorrisiisaa poolisii Oromiyaatu sakatta'uudhaaf jiru. Konkolaataan itti dhufaa jiru Kobraa ture meeshaa fe'atu jiru poolisiin sakatta'insaa fi Gambeellaa irraa yeroo achi fayyadu poolisiin Oromiyaa sakatta'anii taasisaa ture. Isaa booda poolisiin Masfiin jedhamu yeroo inni seenee sakatta'uu jirutti nama lama keessa ture inni tokko karratti cufee makiina fuudhee deeme. Dabalataan namni kun akka dubbatutti battala qeerroon sakatta'insa kana taasisaa jirtutti namoota lamatti konkolaataa kana keessa ture. Ergasii sochii takkaallee akka gaggeessuu hin dandeenye eefa baranii booda qeerroo irratti ajjechaa raawwachuuf yaalanis milkaa'uu hin dandeenye ija. Dhukaasnis halkan keessaa naannoo sa'aatii 12 hanga 2 dhagahamaa akka ture himuudhaan yeroo ammaa meeshaa fi konkolaachisaan waajjira magaalaa Booreetti akka geeffame dubbatan. Namni sakatta'amu meeshaalee qawwee fi ilmoo yookiin immoo rasaasaa fe'ee kan jiru yoo ta'u osoo
xiqqoo ture namicha sana yookiin poolisii sana ajjeesanii darbuudhaan kan isaan yaadam ture. Manni uummataatii fi qeerroodhaan namichi sun to'atame dhukaasni isaa 12 fi haga isaa 2tti ture halkan keessa. Isaa booddee poolisii sanis to'atame meeshaan sunis waajjira poolisii aanaa bureetti akka to'atamu taasisan. Sababa kanaan wal qabatee konkolaataan tokkolleen aanicha keessatti sochii barbaachisaa ta'e godhaa akka hin jirre eeruun qeerroowwan aanotaa fi magaalota Oromiyaa keessa jiran marti kana fakkeenya godhachuu akka qaban dhaaman. Lammiileen Oromoo shira wayyaanetiin qe'ee qabeenya isaanirraa buqqifamanii mooraa hammarreessaa keessatti argaman qaamonni baqatarraan taane faayidaa garagaraaf isaan keessa galee burjaajessaa akka jiru komatan. Gama biraatiin bulchaan godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad ammoo namoota isaan daawwatuuf gara mooraa qubsumaa imalan malee qaamni biraa isaan keessatti makame hin jiru jedhanii jiru. Usmaan Abdulatiif oduu kan akka taanutti qindeesse. Lammiileen Oromoo shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamanii kaampii hammarreessaa jiran dararaa isaan mudataa jirtu asiin dura OMN itti himaa turuun ni yaadatama. Lammiileen kunneen kaampii hammarreessaa keessatti qaamni baqataan tahin kan magaalaa Adiree Biyyoo fi magaalaa Awwadaay keessaa saamicha garaagaraa irratti bobbahaa ture faayidaa isaan argatan waliin arkatee saamuuf kaampicha guutee dhiphisaa jiraachuu ibsan. Oromoonni yeroof kaampicha jiran nama 4,000 oli. Hangammaatti namoonni haala kanaan isaanitti hidhaman namoota 2,000 ol ta'uu lammiileen kunneen dubbatan. Dhimma kana adda baafachuuf bulchiinsa Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad gaafannee jirra. Obbo Jamaal Ahmad namoonni tokko lammiilee Oromoo kanneen gaafachuuf kaampichatti akka dhaqaa turan quba qabna. Sanirraa kan hafe waan odeeffamaa jiru kana odeeffannoo hin qabu jedhan. Lammiileen Oromoo kaampichatti argaman seeraan galmaawanii tajaajilli kan isaaniif kennamaa jiruu fi bakka qubsiifamuu barbaadan ibsatuun qaamni mootummaa fi miti mootummaatis bakka isaan barbaadan qubsiisuuf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni baqataan ta'in kan faayidaa baqataan arkatu argachuuf isaanitti makamu deeggarsaas ta'ee faayidaa lammiileen kunneen arkatan arkachuu hin danda'u. Adeemsi bifa saniitis fudhataman qabu jedhan obbo Jamaal Ahmad. Namoonni dhuunfaa namoota gaafanna karaa jiruun namni jibbii keessa kaambii keessa seenu akka jiru odeeffannoo ni qabna. Odeeffannoo kana qulqulleessinee namoonni dura jalqabaa kaasee galmaanii akkam bahee beekamee jira. Namni karaarra deemee galu hundi isaa lafa naannoo Finfinneerraa lafa argachuu hin danda'u. Adeemsi akkasiis jiraachuu hin danda'u. Oromoonni kaampii hammarreessaa jiran wayita kaampichaan ala sochii taasisan dargaggoota naannichaatiin shakkamanii ija basaasummaatiin ilaalamaa akka jiran keessa beektonni himan. Kana kan isaan mudu waraqaa eenyummaa isaan ibsitu dhabuudha. Akka lammiilee Oromoo godina Oromiyaa biraa qubsiifamanitti waraqaa eenyummaa isaan ibsitu kan isaan harkaan gahin ta'uu dubbatan. Kanarratti obbo Jamaal Ahmad waraqaan kan namteef harkatti moofoytee yookiin baduu dandeessi. Lammiilee kanneen maraaf waraqaa eenyummaa kan hin jirraa jechuun dhimmicha haalan. Oromoonni buqqifaman kunneen godina Harargee Bahaa keessa aanaa Gooroo guutuu fi magaalaa Dadar akkasuma magaalaa fi araddoota godinichaa hedduu keessa faca'uun qubatanii jiran. Yeroo gannaatiin dura sochiin deebisanii isaan dhaabuu xumuramtee garasitti akka imalchiifamuuf jiraatanis himan. Xalaan jalqaba gaafa isaan galan baafamee xalaan kennameefii ture. Xalaan kenname kun kan yerooti. Xalaa yerootti kennameefii harka namaatti waggaa deddeebi'u xalaan kun harkaan baduu fi ciramuu danda'a. Isarraan kanaaf jalqaba gaafa galan ittiin adda baasuudhaaf ittiin baruudhaaf xalaan kennameefii ture. Amma namoonni xalaan harkaa cirame jiraachuu danda'a. Isa kana amma maalinni yeroo gabaabaa booda uummanni deemee waan qubatuuf xalaan ittiin qubachuudhaaf deeman immoo kan biraa mootummaan qopheesseefii jira jechuudha. Toora ittiin qubachuudhaaf deeman sanitti xalaan akka kennamuuf xalaan kun qophaa'ee jira. Akkam beekti namoonni xalaan ji'a 3-4 gaa jira waan ta'eef xalaan hin ashagamin xalaan nama harka gaafa turu akka jijjiiramu hundi keenya ni beekna. Isarraa ka'ee rakkoon akkasii jiraachuu akka danda'u maa shakkii hin qabu. Inni akka nama siisaase namoonni kun kaampii kana keessatti umrii isaanii guutuu jiraachuu hin danda'an. Kaampii keessa jiraachuun mataa isaatiin rakkoo garaagaraa waan qabuuf inni Oromootii fi sabni biraas kan uummata Oromoo miidhametti gadde deeggarsa bal'aa gochaa fi turee jira. Akka mootummaatti dafee akka achi keessaa ba'an keessattuu ganni otoo seenin jechuudha. Ganni seenee ganni gaafa seene Oromoon jira namoota miidhaa garaagaraa irra gahuu waan danda'uuf otoo ganni seenne otoo bokkaan roobee miidhaa fiduu hin dandeenye dafanii achi keessaa ba'anii gara jireenya dhaabbataa isaanii deeman hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii bahuuf qaamota waliin hidhatan qabne waliin hidhata qabna jedhanii akka mallatteessan dirqisiifaman. Gaazexeessaa Iskandar Naggaa, obbo Andu'aalam Arraagee fi
obbo Kinfee Gabra Mikaa'el Dabbabee guca manni hidhaa qopheesse kan dhiifama gaafatanii bahan jedhu mallatteessuu akka didan himamee jira. Hidhamtoonni sadeenuu miseensa Ginboot Sabaatti turre jedhanii mallatteessaa jechuun akka dirqisiifaman maatiin hidhamtootaa dubbatanii jiru. Usmaan Baayyuu gabaasa kana dabalataan akka itti aanutti qindeessa. Abbaan alangaa federaalaa ibsa guyyaa deengaddaa gurraandhala 8 barkoom 2018 baaseen hidhamtoonni siyaasaa 746 dhiifamni taasifamee fi gadi lakkifamu jechuun dubbachuun isaanii gabaasa keenya guyyaa kaleessaatiin dhiyeessuun ni yaadatama. Haa ta'u garuu mootummaa wayyaanee namoota ni hiikamu jedhaman kanneen guca dhiifama ittiin gaafatan qopheessuun hidhamtoonni kunneen foormii kana mallatteessuun akka mana hidhaatii bahan dirqisiisaa jira jechuun maatiin hidhamtoota komii isaanii sababaalee garaagaraa irratti ibsataatiin jiru. Gaazexeessaa Iskandar Naggaa, obbo Andu'aalam Arraagee fi obbo Kinfee Mikaa'el Dabbabeetiin miseensa paartii siyaasaa kan Ginboot Sabaatti jedhamu turre jedhaa mallatteessaa jedhanii nu dirqisiisan jechuun maatii isaaniitti akka himan gaafiif deebii haati warraa gaazexeessaa Iskandar Naggaa VOA sagantaa afaan Amaaraa wajjin taasifteerraa hubachuun danda'ameera. Hidhamtoonni kunneen nuti osoo miseensa hin ta'in akkamitti miseensa paartii Ginboot Sabaatti jennee mallatteessina erga jedhaniin booda mootummaan dhiifama nu gaafachuu osoo qabu akkamitti nuti dhiifama gaafanna jechuun guca manni hidhaa akka hidhamtoonni mallatteessaniif qopheesse osoo hin mallatteessin diduun deebisaniiru jechuun himameera. Dhimma kanarratti haati warraa gaazexeessaa Iskandar Naggaa biyya Ameerikaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif akkas jechuun ibsiteerti. ዛሬ እስክንድርን ለመጠየቅ ወደ እሱ ያመሩ ቤተሰቦቻችን እንደገለጹልን ከሆነ እስክንድርን ጨምሮ አንዱዓለምም ሌሎችም ተጠርተው ነበር በቢሮ አካባቢ maatiin keenya har'a isaan gaafachuuf achi deemanii turan akkanaaf ibsanitti Iskandarii fi Andu'aalam dabalatee kanneen biroos jiran waajjira isaanitti yaamanii miseensa Ginboot Sabaatti turree ja'a mallatteessaa jechuun haal duree kennaniif isaanis hin mallatteessinuu jechuun didan. Mootummaa wayyaanee akkuma aadeffate wantuma ofii isaatii murteesse oolee osoo hin bulin gaabbuun of duubatti deebi'ee waakkachuun asiin durallee gochuma wal fakkaatuun lammiilee biyyattii dararaa tureera. Hawaasni Oromoo fi Qeeyiroon Oromoo Su'uudii Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannawa isii jiraatan yaamicha Qeeyiroo Harargeerraa isaaniif dhiyaateef owwaachuun lammiilee Oromoo Oromummaa qofaan yakkamanii rakkoo ulfaataa keessa jiran qubsiisuuf kan oolu qarshii Itoophiyaa miliyoona 2 arjoomanii jiru. Achuma magaalaa Riyaad keessatti Qeeyiroon maqaa gaaddisa leenjisoo digaa jedhuun gurmaayan guyyaa kaleessaa deeggarsa maallaqaa qarshii 900,000 lammiilee Oromoo gammoojjii Baalee keessatti dararamaa jiraniif kan oolu arjoomanii jiru. Abdusalaam Hasan gabaasa kana qindeessee jira. Buqqifamuu lammiilee Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraataa turanii fi aanaalee daangaa Oromiyaa hordofuun deeggarsi hawaasni Oromoo miiraa dammaqina qabuun keessaa fi alaa gochuu jalqaban cimee itti fufeera. Deeggarsi taasifamu kun iddoo tokko tokkotti lammiilee kanneen dandamachisuun lubbuun tursiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'us iddoo birootti immoo lubbuun tursiisuu irraa gara dhaabbiin qubsiisuuttis tarkaanfateera. Lammiileen Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad lammiilee Oromoo humnaan buqqifamanii roobaa fi aduudhaan miidhamaa jiran qubsiisuuf kan oolu maallaqaa Saudi Riyaalaa 200,037 walitti qabu koreen deeggarsaa beeksisan. Birrii Itoophiyaa miliyoona 2tti tilmaamamu kan argamsiisa sagantaan deeggarsaa guyyaa kaleessaa qophaa'e kun qindeessummaa qeerroo Harargee biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraataniin kan qophaa'e yoo ta'u ilmaan Oromoo magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraatan hundi qooda irraa akka fudhatan hirmaatotni sagantaa kanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Akka namni nuti dubbifne kun jedhutti ilmaan Oromoo magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraatan garee gareen ijaaramaa garaagaraa fi karaa afooshaa isaaniitiin gurmaa'uun gumaacha guddaa godhaniiru. Uummanni keenya walitti cabuudhaan mallaqa adda addaa jaarmayaan afooshaadhaan kara shamarraniitiin gara dargaggoo gara manguddoo gara sheekotii qeeroon adda addaa walitti dhufuudhaan mallaqa guddaa buuftee jirti. Riyaala 200,000 fi 37,000 fi akkana guuranii jiranii mallaqni mallaqa guddaadha. Hedduu waan nama gammachiisu gara birrii Itoophiyaatti miliyoona 2 fi wahii dhugatti hedduu gammannee jirra. Qeeroon achirra wal geessee wanni isiin goote waan bareedaadha. Waan hamilee uummataa jajjabeessaati of duras walga'iin bifa wal fakkaatuun qophaa'aa jira. Sagantaa sassaabbii deeggarsaa kana irratti hirmaannaan kutaalee hawaasaa ho'aa kan ture yoo ta'u
Qeerroon Arsii riyaala 17,000 jaarmeenii qeerroo Baaleem riyaala 10,000 Afooshaan Jimmaa 6,000 gumaachaniiru. Mirri dorgommii hirmaatota jidduu ture sagantichaaf miidhagina addaa kenneera. Odumaa wal fakkaatuun qeerroon Arsii maqaa gootaa Oromoo gaaddisa leenjisoo diigaa jedhuun gurmaan lammiilee Oromoo shira diinaan dhiibamanii rakkoo ulfaataa keessa jiraniif kan oolu deeggarsa birrii Itoophiyaa qarshii 900 walitti qabu beeksan. Ilmaan Oromoo daangaa Oromiyaa osoo tiksan dhiibbaa humna isaanii ol ta'een buqqifamanii qeefii qabeenya isaanii irraa dhiibamanii miidhaa hedduu keessummeessaa jiran bira dhaabbachuun dirqama ta'uu ibsuun deeggarsa guyyaa kaleessaa sassaaban kana uummata Oromoo gammoojjii Baalee keessatti miidhamaa jiraniif kan ergamu ta'uu qindeessaan koree gargaarsa qeerroo gaaddisa leenjisoo diigaa obbo Turaatunaa ibsaniiru. Duraan dursee isin galatoomfachuu barbaada OMN ijaa fi gurra ilmaan Oromooti. Sanuma wal qabatee uummata keenya ka shira diinatiin naannoo Somaaliitirraa buqqa'ee qarqaaruu fi bira dhaabbatuu fi lammiif birmata. Mata duree imaammata gartee Oromoorraa Oromoo kan jedhu baafatee xiiqiidhaan namoota gabaabaadhaan dargaggeessaa nama 41 fi shamarree nama 25tiin gara nama 67 ni ga'a. Nama gabaabaa kanaan mallaqa kana gahu xiiqiidhaan walitti qabanii uummata isaanii bira dhaabatanii jiran. Uummanni kun yookaan koreedhaan tuni maqaa uummata Oromootiin galatoomfachuu barbaada. Koreedhaan waliin dalayni kana koreedhaan kana keessa hogguu walitti qabnu ani akka walitti qabaa koree kanaa hogguu ta'u haa ta'u dura taa'aa barreessaa fi waan kana oduun ta'e marruu akkuma dura taa'atitti gahee isaanii lammii keenya ni qarqaara jedhanii halkanii guyyaa irratti dalaganii milkaa'ina kan agarsiisanii jiran isaanillee galatamuu qabanii koreedhaan waan kanan wajjin hirmaatanii dalagan. Kanuma jechuu barbaanna gara biraatiin wanni nu jechuu barbaannu dalagaa keenya qarqaaruun biratti lammii keenya bira dhaabbatuun biratti fakkii tokko qeerroo idil addunyaa gubbaa jiraniif fakkii taana jedhee abdii qaba. Hawaasni biyya Saudi Arabiyaa magaalota garaagaraa keessa jiraatan maqaa garaagaraa moggaafachuun ijaaramanii koree deeggarsaa of keessaa filachuun ummata Oromoo hunda irratti affeeruun gaafa rakkoon buqqifamuu lammiilee dhalatee kaasanii hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetaa kan ture yoo ta'u nutis hojii isaanii kana gabaasa keenya tanaan duraan isin biraan ga'uun kennam kan yaadatamudha. Deeggarsi ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa jiran kutaan gurmaa'uun yaamicha akka Oromootti waliif godhuun sassaabaa turan kun gara fuula duraattis cimee kan itti fufu yoo ta'u gareen qeerroo Arsiis sagantaa wal fakkaataa lammiilee Oromoo haala ulfaataa keessatti godinoota garaagaraa keessa jiran deeggaruuf oolu bitootessa 2018tti qopheessuuf karoorfachuu dura bu'aan koree deeggarsa qeerroo Arsii beeksise. Dura bu'aan koree kanaa obbo Abbuu Bariisoo yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin ilmaan Oromoo sababa Oromootaan qofaaf yakkamanii gammoojjiiwwan godina Baaleem, Harargee, Booranaa fi Gujii keessaa jiraniif kan oolu deeggarsa mallaqaa funaanuuf koree deeggarsaa hundeessanii socho'aa jiraachuu himaniiru. Qeerroon Arsii lammiilee haala addeessaa keessa jiran kanaaf mallaqaa Itoophiyaa qarshii miliyoona 2 walitti qabuuf karoorfachuu kan ibsan dura bu'aan koree deeggarsaa kun ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraatan sagantaa seenaa qabeessa kanarraa qooda fudhachuun dirqama Oromummaa isaanii akka bayan yaamicha dhiyeessaniiru. Ani maqaan koo Abbuu Bariisoo jedhama durataa qeerroo Arsii yoo ta'u waamicha birmannaa lammiitiif deeggarsa lammii keenya sababa dhiiga Oromummaa isaanii qofaaf qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii shira diinaatiin naannolee Oromiyaa Harargee, Baalee, Boorana, Wallaggaa fi Gujii irraa osoo amantaan hin qoodamin sababa dhiiga Oromummaa isaaniitii fi Oromoo waan ta'aniif qofa buqqaanii haala hamaa keessa jiraniif deeggarsa lammiif jedhuun waamicha bal'aa qeerroo Arsii sababeeffateen bittootessa guyyaa 2tti deeggarsa maallaqaa qarshii miliyoona 2 ol sassaabuuf kan karoorfame yoo ta'u ummanni Oromoo jiraattonni magaalaa Riyaadii fi naannolee ishii akkasuma qeerroleen Oromoo jiraattonni magaalaa Riyaadii fi naannoo ishii taatan guyyaa seena qabeessa kana irratti argamtanii aantummaa lammii keessaniitiif awwaattanii akka irratti argamtanii kabajaadhaan isin gaafannaa. Ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa jiraatan lammiilee Oromoo humnaan buqqifaman kanneen dandamachiisuuf hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu itti fufiinsaan hojjetaa jiran kun iddoo biroottis babal'achuu qaban yaada nama hedduuti.
Hawaasni Oromoo Saudi Arabiyaa amma duras lammiilee buqqifamaniif kan ooluu deeggarsa godhaa turuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Waliin dhaabanna tokkummaa keenya hin jabeessina ammallee addaan hin baanu oduun addaan nun kuttu oduun garagaraa yaatu addaan nun kuttu tokkummaa keenya hin jabeessina.